mootummaan bilxiginnaa fi aktivistoonni amaaraa haleellaa al-shabaab dhiyoo Itoophiyaa irratti fudhatee wal qabsiisuun waraanni bilisummaa Oromoo fi al-shabaab akka waan quunnamtii qabanitti fakkeessuun holola guddaa geggeessaa jiru. Mootummaan bilxiginnaa yeroo garaa garaatti shira hedduu xaxuudhaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf hojjechaa turuu fi haga har'aatti illee hojjechaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Haaluma kanaan haleellaa tibba kana al-shabaab daangaa Itoophiyaa seenuun naannoo Somaalee bakka Afdeeraa jedhamutti waraana bilxiginnaa irratti fudhateen gama lamaan irraa miidhaa gurguddaan ga'u miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa wal harkaa fuudhuun gabaasaa jiru. Akka gadaa miidiyaa neetwork maddeen irraa odeeffatetti sababii lola kanaa hoogganaan al-shabaab Muhammad Umar kan jedhamu miseensota 17 waliin osoo Itoophiyaa seenuun maannee ijaarrachuuf deemuu naannoo Somaalee bakka Atoo jedhamutti miseensota isaa waliin ajjeefamuu hordofeeti jedhu. Wayitammaas al-shabaab haaloo baafannaadhaaf kallattii Baalee fi Jibuutii irraan gara biyyaatti seenuuf yaalaa jiraachuun mootummaa bilxiginnaaf yaaddoo guddaadha. Inumaayyuu lolli kun lola walitti fufiinsaan geggeeffamu ta'uu malus hayyoonni hedduun xiinxalaa jiru. Mootummaan bilxiginnaas lola al-shabaab waliin geggeessaa jiru hordofee al-shabaab keessatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo qabadhe jechuun diraamaa sobaa hojjechaa jiraachuu maddeen gadaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Shira mootummaan bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf hojjechaa jiru irratti ajajaan humna addaa Somaalee Jeneraal Mohammad Abdii kan jedhamu pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii Abdii Illeetiif amanamaa kan ta'e Jeneraal Mohammad adda durummaan hojjechaa jiraachuu keessa beektonni nuuf himanii jiru. Jeneraal Mohammad pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii Abdii Illee waliin ta'uun uummata Oromoo bahaa Oromiyaa 100,000 lakkaa'aman ajjeesuu fi qe'ee irraa buqqisaa kan ture yoo ta'u yeroof aangoo irraa bu'us yeroo ammaa kana ajajaa humna addaa Somaalee ta'ee aangoo isaatti deebi'ee jira. Jeneraal Mohammad nama jibba guddaa saba Oromoof qabu yoo ta'u sababa haleellaa al-shabaab kanaan shira guddaa qopheessuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf al-shabaabiif waboon akka hidhata qabanitti afarsiisaa jiru. Miseensa al-shabaab booji'ametu afaan Oromoo malee afaan Somaalee hin beeku jechuun kallattiin al-shabaab keessatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo qabanne jechuun miidiyaaleen bilxiginnaa fi aktivistoonni amaaraa wal harkaa fuudhanii afarsuun maqaa waboo gurraachessuuf hojjechaa jiru. Kan lolaan dadhabe ololaan cabsuuf kan dhama'u mootummaan bilxiginnaa yeroo garaa garaatti lixa Oromiyaatti uummata nagaa jumlaan rashanuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf yaalaa turuun kan yaadatamu.